Mariin biiroo dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa fi waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Ambootiin qophaa'ee jarmiyaalee dargaggootaa waliin magaalaa Ambootti gaggeeffameera. Dargaggoonni maricha irratti hirmaatan hubannoo argataniin nageenya naannawaa isaanii waloon mirkaneessuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Ummaan yookaan waliigalteen yookaan naashinaal konstituushin jedhu kun yoo hin dhufa ta'ate biyyi keenya akkaataa kana jeequmsarraa baraaramtee waan gaarii in argina kan jedhu abdii guddaan qaba jechuudha. Waan arganne kana carraa goonee itti fayyadamne dargaggeessa nu duuba jiru dargaggeessa amma keenya hubannaa hin qabne dargaggeessa immoo waanuma qaamonni biyya kana obboloota keenya garaagaraa bitanii beekanii isaa ta'u wallaalanii ijoollonni obboloonni keenya murna garaagaraatiin ergaman keessatti qooda isaanii bahuudha hirmaatanii biyya kana diiguu keessatti qooda isaanii warri ba'an jiru jechuudha. Isaan kana akka isaan hubatanii karaa badii akka ta'e karaan kun gara badisaatti akka isaanis biyyas geessu hubatanii akka isaan deebi'aniif qaamni sadarkaan jiru keessumaayyuu qaamni dargaggeessaa kan ta'e dhaloota nu duuba jiruun hubannoo akka nuti uumnu adaraa jechuun barbaada. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Mooyeraa Daanyaachoo kaayoon marichaa rakkoo nageenyaa fi siyaasaa biyyattii mudateef yaada furmaataa maddisiisudha jedhan. Kaayyoon marii kanaa rakkoo nageenyaaf siyaasa biyya keenya mudatee jiruuf yaada maddisiisuuf jechuudha. Akkuma beektan biyyi keenya naannoon keenya rakkoo keessa jirra. Rakkoo nageenyaaf siyaasa biyya keenya mudate kanaaf immoo qaamni asitti argame kun yaadota furmaataa maddisiisuu akka danda'uuf jechuudha. Rakkoo nu mudateef fala barbaacha iddoo biraa dhaquurra furmaanni keessoo keenya jira waan ta'eef mariidhaan immoo furmaata kaa'uu dandeenya. Waltajjii marii kanarratti kan argaman itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Kumalaa Hirphaa guddina hunda galeessaa fi nageenya amansiisaa fiduu keessatti gaheen dargaggootaa olaanaa ta'uu dubbataniiru. Nageenyuma mirkaneessuu keessattis dargaggeessa akka dargaggeessaatti gahee isaa huba'e sirnas ijaaruu biyyas ijaaruun dargaggeessi kan danda'u ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Keessumaa sochii diinaatiin wal qabatee wantoota sirna diigan biyya diigan irratti akka qabsaa'an waloon akka hojjetan rakkoon bakka jirutti akka furan mariitti akka amanan keessumaa dargaggeessi keenya mariitti akka inni amanu mari'atee immoo hojiitti akka inni hiiku. Biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatti daayireektarii deeggarsaa hordoffii dhaabbilee fi jarmiyaalee dargaggootaa obbo Amiinoo Amaan gama isaaniin biyya nageenyi waaraan keessatti mirkanaa'ee jaalalaan sabaaf sablammoonni hundii keessatti jiraatan ijaaruun murteessaa waan ta'eef dargaggoonni gahee isaanirraa eegamu bahachuu akka qaban hubachiisaniiru. Biyya jaalalaa fi tokkummaan keessa jiran qabeenya ishee qixa qoodannee irratti jiraannee irratti dagaaguu dandeenyu akka taatuuf dargaggeessi kan hubate kanallee itti fufsiisuu akka danda'u taasisuudha. Inni lammaffaan immoo nageenya biyya keenya keessa jiru kana tikfachuun akka nurraa jiraatu. Yoo nageenyi hin jiraatin jiraachuu akka hin dandeenye kan harkaa qabnu nyaachuu kan hin dandeenye waan ta'eef nageenya biyya keenyaa eeguu keessatti qaamolee nageenyaa wajjin ta'anii qaama bulchiinsaa wajjin ta'anii nageenya naannoo isaanii akka eeganii fi biyya nagaa fi tasgabbii qabdu taasisuudhaaf ilaalcha dargaggootaa jijjiiruu waan barbaanneef. Dargaggoonni biyyattii tarkaanfii kamiyyuu dura bu'aaf miidhaa argamuu xiinxalanii ilaaluu akka qabanis waltajjii kanarratti himamee jira.